mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka dafanii dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii adeemsa karaa nageenyaatii fi tarkaanfii isa jalqabaa fudhatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gaafatanii jiru. Karaa biraatiin marichi fiixaan akka ba'u abdii isaanii kan ibsan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis waliigalteen marii kana irratti irra gahamuu qabu yoo yarate waan 4 irratti akka ta'e ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti himanii jiru. Akkuma kanaan inni jalqabaa dhukaasa dhaabuu, gargaarsa namoomaa laachuu jalqabuu, tarkaanfii sibiilota miidhaarraa eeguu fudhachuu, inni 4ffaa fi inni barbaachisaan waa'ee waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessaa ba'u akka ta'e ibsaniiru. Haaluma walqabateen dura taa'anii Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad xalayaa guyyaa kaleessaa barreessaniin gareewwan lammanii marii nagaa kanarratti hirmaachuu isaaniitiif galateeffatanii jiru. Mariin amma dilbata dhufu onkoloolessa 30 bara 2022tti itti fufa jedhame kun kaleessa jalqabamuu isaa kan beeksisan dubbii himaan pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Vincent Magweenyu marichi fala naga qabeessaa fi waarii qabeessa ta'e barbaachuudhaaf akka ta'e oduu gabaastotatti himuun isaanii gabaasameera. Mariin nageenyaa kun kan jalqabame yommuu waraanni mootummaa Itoophiyaa Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu qabachaa jiraachuu isaa himaa jiru kanatti. Ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka mootummaatti harka isaanii laatan gaafatee jira. Karaa biraatiin dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii akka humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa injifachuu danda'an dhaadachuu isaanii Kennedy Abaatee gabaasee jira. Waa'illi koo amansiisaa ifaa Afrikaa Kibbaatti argama. Amansiisa akkam oolte mariin kun akkamitti oolee odeeffannoowwan haaraa maaltu jira? Akkam oolte Zalaalam. Mariin nagaa kun kan adeemsifamaa jiru Afrikaa Kibbaa magaalaa siyaasaa kan taate Pretooriyaatti. Mariin kun akka kaleessa eegalamee ibsameera. Marii kanarrattis egaa qaamonni lameen mootummaan Itoophiyaa fi TPLF akkasumas mariisistoonni fi taajjabdoonni bakka argamanitti akka adeemsifamaa jiru dhageenyeerra. Taajjabdoota keessaas egaa hoogganaan IGAD Dr. Warqina Gabayyaw argamuu isaanii mirkaneeffadheera. Mariin kun sadarkaa idil addunyaatti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Fakkeenyaaf muummeen ministeera Kaanadaa Justin Trudeau ministeera muummee Itoophiyaa waliin bilbilaan mari'ataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru kun nagaan akka xumuramuuf hawwii isaanii ibsaniiru. Akkasumas ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken muummee ministeera Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'ataniiru. Isaanis egaa waraanni adeemsifamaa jiru kun dafee hatattamaan akka xumura argatuuf fedhii qaban ibsaniiru. Hayyee galatoomee amansiisa. Waggoota dheeraaf UN keessa hojjechuun kan beekaman ogeessi seeraa idil addunyaa Bobaayisaa Waaqoyyaa dippiloomaatota biyyoota alaa adda addaa waliin itti dhiyeenyaan siyaasa Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa kaanis hordofuun beekamu. Yeroo mariin nageenya gaggeeffamaa jirutti cinatti ammoo waraana gaggeessuun danda'ama. Mootummaan yoo Maqalee qabatee carraan TPLF maal ta'uu danda'a kan jedhuu fi kaan irratti waliin turtii taasiseera. Lolli fi mariin wal duukaa deemuu hin danda'a waan dhowwuun jiru. Dippiloomaatiik pirinsipilii keessumatti gareen inni carraa argatee irra aanummaa argatee lola kana oofaa jiru hundaa'uun dhimma itti ba'a. Yommuu ta'anii haasa'an kana. Kan tokko Nagaan isaa karaa kan lolaa ta'uun dhowwaa miti dippiloomaatiik pirootokoolii keessatti. Har'a maaltu ta'aa jira? Isaan achi haasaa jiru mootummaan immoo Oromoos qindaa'uma har'a fa'aa gorfaa Maqalee eerpoortiin qabataa jedhanii eegama akka kan turanii adda addaa dubbatan kanatti. Simple question amma naqanii eerpoortii Maqalee irraa qabatan jarri kun gaafa 31 gaafa biyyatti deebi'an karaa kam deebi'u jettee mayyuu gaafachuu dandeesse. Eessatti deebi'u? Dhufanii mootummaatti akka kennu moo mootummaan gaafa sana amma maal rooliin isaa yeroo sana amma biyya keessatti biyya bushaa assumptioniin jiru komaandi poostii fa'aa fiduu danda'a biyya sana keessatti dizaayinii fiduu danda'a ammasitti ofumaan bulchuu danda'a warri bakkee dhaqan kun amma eessa dhufu see dhufanii jarri kun of course politikaa paaworiidha namoonni isaanii gidduu anaaf gaaffii dimokiraasiiti gaaffiin TPLF gaaffii mootummaa gidduu jiru. It's not about anything. Politikaa paaworiin immoo gaaffii dimokiraasiiti kun immoo qawween barbaachisu jalqaba isaayyuu. Amma garuu erga akkas ta'e booddee nama sadhume kanaaf jedhanii they have to accept something. Nagaan language nagaa dubbachuun mootummaan jilbeenfachiiseera bakka eessa abbaa keetitti taasifteera jedhee jara kana jilbeenfachiisee qaanessuurra what happened bakka hafeera. Warra wanjala hojjete daba warra hojjete seerri jira. Akka sabaatti wajjin jiraachuu giddii matti wajjin jiraanna jarri kunoo saba bakkee miti nu keessaa baanii deemanii
wajjinuma jiraachuun nurra jira taanaan immoo nagaan akkuma ollaatti illee ganama ijaamaa wal ilaaluurra nagaadhaan gabbaaree ol deebi'uudhaaf akka ollaatti illee jiraachuudhaaf jara kanaatiin nagaan bu'uuturra jira. Lolli siivil wooriin kun jiru fi lolli eksternaal wooriin adda. Yommuu diinni bakkee dhufeessi lolee jedhu amma biyya keetii baaftutti itti ciccitee loltee erga biyya kee baaftee booddee you don't care. Nagaan iyyuu hin dhufa. Example lama sii kenna. Biyya keenya Xaaliyaaniin dhuftee loltee saba keenya the first weapon of mass destruction biyya keenya apply goone. Har'a Itoophiyaa Xaaliyaanii gidduu lolli hin jiru. Nagaadhaan jiraannaa Xaaliyaan Itoophiyaa jiraatu fuunee jiraannaa dhimmi hin jiru. Sumaaleen yommuu Ziyaad Barree dhufan Itoophiyaa lolanii Oromoo akka isaan itti fixan is immense. Inni dhimma xaragan Oromoota Hararis baalee jiran kana. Yommuu moonee jennu Sumaaleen biyyatti galan amma Sumaaleen jibban qabu. Lolli siivil woorii maalii is more difficult. Maaliif lola booddee saba fira kee ajjeesu, boleessa kee ajjeesu, abbaa manaa kee ajjeesu wajjin jiraata jeetu qopheessa. Ijaan wal ilaalta. Dunkaana tokko jalatti iddirii qabda turte amma abbaan manaa kee ajjeese ani immoo mucaan kootitti du'ee maal jedhu kan jedhu qiimba kan jedhamutu uumama siivil woorii keessatti. Kun immoo jireeshiidhaan darba. Just example Oromoo fudhadhu manni Arsii dhufee harma kuttee uummatni namni jennu kun jireeshinii meeqa dura amma kun hin irraanfan. Sumaaleen dhufee saba keenya fixe kana yaadannu maaliif seerri abbaatee hojjetu Sumaaleen argitu ati. Siivil wooriin inni ati moote sunis suma wajjin jiraata beeku ollaadhuma keeti. Haala amma keenya jiru Itoophiyaa keessa garuu kanaatti deemame. Bakka inni sun jibba isheetti yaaddiin baza argoo yaa shibbirteenyaa ujuuntaa ofaakistuu jettiin immoo kun waan nagaa fidu miti. Waan fedhe ta'eyyuu garuu admisti mootummaan adaba argatee humna sana argatee immoo maqalee dirasi deeme kana itti dhimma bahee nagaa fiduudha malee jara kana jilbeenfachiisuudhaa fi seera malee jara kana fakkaansi moo'eedha jettee jilbeenfachiisuun namaa gadi gochuu yaaduun sirrii natti hin fakkaatu hoop mootummaanis kan godhu jedheen yaadan. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siiviilii irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasanii waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tare ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiru jedha ibsi KFO'n baase. Ji'a onkoloolessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee 3 keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan. Haleellaan kun humnoota mootummaa xiyyaaraan uummata irratti dhukaasaniitiin ajjechaan irratti raawwatamedha. Kunis bakka adda addaatitti kan gaggeeffame. Kolleessa bultii 9 godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxeetti ganda Qarree Heedoo jedhamutti namoonni gara 14 ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa fi manni barumsaatiis manca'eetiin jira. Kolleessa bultii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Galoottis akkasumatti onkoleessa bultii 13,2015 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaandetti illee xayyaara waraanaatiin miidhaan uummatarra qaqqabeetiin jira. Onkoleessa bultii 13,2015 godina Shawaa Lixaa Aanaa Coobiititti ganda bakkee Hoofuu jedhamutti haalli itti gaafatamummaa hin qabneen haleellaan diroonii dhaqqabeetiin jira. Sababa saniin nama 38 jechuudha Aanaa Coobiitti miidhaan irra ga'e namoonni nagaa ji'a onkoloolessaa bultii 14 keessatti bultii 14 darban keessatti gara nama 120 ajjeefamaniiru ka jedhu odeeffannoon nuti uummatarraa nu qaqqabe. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanii jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhani. Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo wajjirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suduudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffate kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraatii kan dhagaa jiruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'aadha kan nu qabnu. Addi Bilisummaa Oromoo taatee kan ammallee gajjabeessee kan inni balaaneeffatuu fi
qaamni aleellaa kana geggeessaa jiru morni aangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudha nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha.